Mariin kun asumatti famoo babal'atee gadi bu'ee uummata keenya keessa gadi bu'ee mari'achiisaa kan jedhu gaafachuun barbaada. Maaliif biyya hojjennu ka biyyi uummatuma mariin kun uummata bira gaafa ga'e ka faayidaa kan qabaatu jedhee tajaajilanii karaa kiyyaan jechuudha. Inni bira Oromoon hunduu Oromoon kun biyya guddoodha uummata baay'eedha. Oromoo umti kuni loqonni illee gargar ta'u garuu Oromoo afaan Oromoo dubbanna maaluma falii galuu dinna amma egaa jaarraa meeqa akka ta'e gaa hin beeku sintu beeka amma walumti walumaa galuu dijuun kun maaluma fi jechumarraa ka'ee isin ka eenyu baay'ee limbii qabdus keessattuu warri gurguddaan warra hangafoota keenya warri akka siyaasa keessatti turtan kuni maaluma taajabdanii jechuun barbaada. Kanaafuu akka mootii sirraa'ee ce'umsa kanaaf yookaan immoo wajjin jiraachuuf wajjin dhaabbachuuf maal godhuutu nurra jira kan jedhuun kaasuu barbaadani. Duratti akkuma achirraa kaasan obbo Leencoon gaafa kan bara 1992 kaastanii turtanii anis immoo akkuma nama tokkootitti gaafsin achii baatan sun gaafa akka har'aa kana baarmeexaan keewwanne gaafsanii dabbasaan keenya goofaree qabaa tureeyyuu akkitti kaatanii baatanii illee nan yaadadha. Tarii gaafsan oduu ba'uu baattanii carraan har'a jiru kun caalaa jira jedheetanii yaada. Baay'ee gaafsa mbokka amma rayu baay'een qocamanii isin gaawwan jettanii wanna yaadaniis durattis isinu ba'uu baannee tarii wanni fooyya'aan tokkoon argama jettanii turtanii ammas immoo jijjiirama amma dhufe kanarratti akkuma beektan egaa uummanni Oromoo qeerroon Oromoo qarreen Oromoo warri namoonni baay'een irratti hirmaatee jira akkasumas immoo akkuma isin beektan haala gaariidhaan ce'umsi kun dhufe garuu oduma xinnoon ture odoo gammachuun keenya xiqqoon ture jijjiirame suni gara biraatti jijjiirame uummanni keenya akkuma yeroo baay'eetti immoo addumaan immoo fagaachaa dhufe kana ka warri amaraadhi warri ce'umsa kana keessa jiran kuuniin jiranii kuuni gaa hin jiranii kuuni maal ta'eeti ammas immoo akkamitti sirraa kan jedhu marii guddaa barbaachisa. Egaa uummanni waan baay'ee yaada hundumtuu gaa ifne uummata Oromoo guddaa kan dhisiti maatumti tokkoyyuu eenyu isaanii barbaanni isaanii yookaan fedhiin isaanii adda fedhii isaanii mooyyuu akkamitti namni tokko fedhii lama hoo qabaate tokkotti gadi hir'isu akka qabaatu ammas immoo uummanni keenyas mooyyuu fedhii adda kan qabnu kana immoo fedhii baay'ee badaarra kan badaa ta'etti gadi hoo ta'e hoo xinnaatti hir'isuu qabna hoo san ta'e garuu gaa uummanni keenya kun hoo wal ta'e gaa hoo wal ta'e wal dhaga'ee wajjin dhaabbate ka Itoophiyaa gudditii kan jennu kun kan itti sirriitti hin jennu Itoophiyaa jechuun gaa Itoophiyaa Oromoon Itoophiyaarraa fageechuun akka kiyyatti natti hin tolu maaliif kana Itoophiyaa dhufte kana keessatti Itoophiyaan gahee guddaa qaba ammas fuuldurattis gahee guddaa qaba kanaafuu isa tokko paartii tokko Oromoo Itoophiyaa fi Oromoon isa qaama tokko waan ta'eef tanaan duras gahee guddaa qabu ammas immoo fuuldurattis immoo gahee guddaa qaba uummanni Oromoo jechuun barbaada kana waan ta'eef Oromoon tokko ta'ee tokko waan afaan tokko dubbannu kanatti yaada keenyas gara tokko finnaan sarara keenyas gara tokkotti finnaan Itoophiyaa guddittii kana keessatti waan guddaa waan taphachuu qabnuuf kana mufii gargaraa anigaa waan natti dhagameen dubbadha akka sirriitti kolfu sirriitti dubbachuun beeku waan natti dhagameen dubbachuu barbaada kana waan ta'eef maaltu jijjiirama kana amma barbaachisaa ta'e sanitti akka ceesanitti maaltu sustainability isaa san dhoogge jechuu barbaannu gaa warri ce'umsa kaleessa jiru sun har'a eessa jiranii warri kun eessa jiru warri kun eessa jiru walqaanaa'uun barbaachisu warri wali sodaachisuun barbaadus maaliif dhugaa hoo dubbatan bakka galmaa wanna geenyuuf kana waan ta'eef waan balleechine san waan kaleessa balleechine san waan ammoo kaleessa karaara dabne san akkamitti tolchine akkamitti isa sirreessine wajjinii
Oromoos guddisne Itoophiyaa keessatti immoo tapha guddaa taphanna kan jedhu kaasuu barbaadna jechuudha. Kana waan ta'eef Oromoon Arsii maal mufate Oromoon Wallagga maal mufate Oromoon Baal Oromoon Harara Oromoon kun maal mufate maal rakkina jiru maali uummata bira rakkina maaltu jira mootummaa bira rakkina maaltu jira rakkina san immoo akkamitti hiikna kan jedhu hoo dubbachuu baan hoo wal sirriitti hubaan ammas immoo maali kan maaliin dhibee ofii himanne maaliin argatu qorishaan argatu jedhamiti ammas immoo dhibee keenya san himannee dhibee keenya san baafannee akkuma duratti jedhisan daraartuu wanna kudhaan hoo barbaad giddeta wanna tokkichi bicha argameef bakka sagla san dhiiftee kara tokkichi san dhufuu qabdi jechuudha. Kurna san dhufuu baan jechuu baannan kophaa tafuushiti jechuudha. Kana waan ta'eef walitti dhufuu barbaadna walitti dhufeenyi kun waan guddaa barbaachisa. Maaliif Oromoon sirni gadaa kanuma kan sirnuma amma caalu kanaayyuu anaaf sirni gadaa jechuun ማል ጀቹን በርባዳ ከማንኛውም ህግ የበለጠ ስርዓት ነው ስለዚህ ወንዶ ከነ ሴረከን ኡማን አገም ከበጃ ሞቱማ አገም ከበጃ አኑ እሲሉ ኑምቱ አገም ከበኛ ስለከነ ጃርሳ ኦሮሞን ጃርስ መደበሞ ወርኑ መገዳሰን ከበጁ ደበሞ ማል በእነ ወነ ከነ ሁንዳ ቀበኛ ከነ ኦዶ ቀቡ ማልፍ ከነ ሁንዳ ሰዳፈጋኔ ማልፍ ከነ ሁንዳ ጃማ ታኔ ጠጋውስ ደደምኔ kana waan ta'eef kana ni jedhe bicha uruun ta'in kan walitti haafin walitti dhufne walitti onyuun rakkinni kun hin hiikama gaafa rakkinni Oromoo hiikkate rakkinni Itoophiyaa kun hin hiikkate jedhani karaa kiyyatti jechuudha. Kana waan ta'eef kun gama dhaabbate kun gama dhaabbate kun walitti iyyee kun asitti maal jedhe kun waan hiikuma natti fakkaanneef dura keenya Oromoon akkuma afaan tokko haasa'u amma ta'e dhibballee dhufuutti 50 hoo dhufu rakkin baay'ee fi kata jedhee yaadaan walumaa galatti mariin kun calqabamuunsa calqabamee immoo gadi bu'uu barbaachisaa gadi bu'ee uummanni maal jedha kan jedhu dhaga'uu nu barbaachisaa. Kana waan ta'eef mariin armarratti dhaabbatu har'as borus mariin kun hin barbaachisaa marii kana immoo mariin akkuma isin duratti jettan immoo kan kaleechasa waan gaarii kaleechasan fooyyechine waan immoo gaarii ta'isan immoo akka gaarii ta'u goone isa duraa isa የመጀመሪያውን ብለ በፊቱም በደል ትተን ወደ ፍቅር ወደ ሰላም ከመጣን የተሻለ ነገር እናገኛለን ምክንያቱም ይፈማና ጎዳ አመሳፋን ወልት መኮኩ ይፈማ የመጀመሪያውን የበፊቱን ቂም በቀል ይዘን የትም አንደርስም መማር ካለብን እስካሁን ተመረንበታል ስለዚህ መጥፎውን እያሻሻልን ጥሩን ደግሞ በጣም ጥሩ እያደረግን እንደዛ ከሄድ ባከባይ ይገኛ የዚህ መድረክ ውይይት ሆኜ በመቅረቤ ባይን ተገመደ ጅራ ባይ ገለቶማ ጀቹን በርባዳ አኮድረት ጀደ ባይ በቹ ፍሲ ባይን ሱራዳ ገለቶማ ስራ ተርጉሙ ይያገመዳ ገለቶማ ararri imbarbachisu kana kawaldabe lamaniyu namni lama waldabu lamanu akka ararri barbachisu wali galu akkaataa itti